Akkam jirtan kabajamtootaa fi daawwattoota keenya kun kan daawwachuutti jirtan sagantaa furtuu dhugaa torbaanitti guyyaa tokko isiniif dabarsinudha. Sagantaan furtuu dhugaa torbaanitti guyyaa tokko isiniif sagantaa addaa dabarsaa turuun isaanii yaadatama. Har'as karaa addaan faameen keessummaa addaa qabanne isiniif dhiyaanneerra. Keessummaan keenya Dabalaa Bultii Turaa Minisootaa irraa obboleessi keenya faarfataa mee Dabalaan eenyuun akka ta'e isuma irraa dhageenyeetiin jennaa. Egaa Dabalaa anaa dhufu. Baay'ee galatoomi rooba afeerraa naa gootee fi asitti argamuu kootii fi galatoomi baay'ee fayyaa ta'e. Yaa mee Dabalaa namoota si hin beennee fi Dabalaan eenyuun namoonni baay'een si beekan jedhee amanaa. Mee namoota si hin beenneef Dabalaan eenyuun? Dabalaan eenyu gaaffii guddaadha gaa kun yeroo dheeraa nutti fixuu danda'a. Dabalaan isuma argitaa jirtu kana. Dabalaan ani Dabalaa Bultii Turaan jedhama. Galatoomi maqaa abbaa kootii keessatti cobsitee waan na waamtee fi asitti Dabalaa Turaa jechuun hin beekama. Garuu kan na guddisee Bultii Turaadha abbaa koo. So kanaaf yeroo baay'ee Dabalaa Bultii Turaan jedha. Yaa ani dhaladhee guddadhee Oromiyaa keessatti haayiskuulii fixeen biyya kana dhufee Minisootaan jiraadha. Obboleessadha, obbolaan qaba, abbaadha, ijoolleen qaba, abbaa manaadha, haadha manaa immoo qaba. Akkasumas immoo nan tajaajila karaa fayyaa keessan hojjedha. Walumaa galatti cuunfaadhumatti gaa Dabalaan akka kanuma fakkaata. Hedduu galatoom Dabalaa Waaqayyoo siif maatii kan keellee haa eebbisu. Egaa Dabalaan Bultii Turaatii biyya Minisootaa jiraata. Dalagaan isaa innillee isinitti meeraa fayyaa irra hojjeta. Akkasumas hadha guyyaa hadhaawwanni isa affeere waa'ee hojii isaa haasaa osoo hin taane faarfatallee Dabalaan faaruu isaatiin hin beektanii faaruu baay'ee bareedaa faaruu nama eebbisu hedduu isaa hojjeta. Akkasumas faaruu inni hojjetee yuutuubii irra deemtanii yoo laaltaniitiin jettanii Dabalaa ka jedhu maqaa isaa jalattillee hin argitanii guutuu miidiyaa ka jedhu yuutuubii isaa jala yoo deemtanii laaltaniitiin jettanii faaruu isaa argachuu hin dandeettanii faaruu baay'ee bareedaa achirratti poostii godhaniirani. Waa'ee isaa mari'anna jedheeti guyyaa har'aa Dabalaa ka affeereetiin jedhe. Mee gara bal'ina sagantaa keenyaatti osoo hin deemneen duratti hundumti keenyaayyuu Waaqa wajjin kadhanna. Si kadhanna si galateeffanna Waaqa jaalalaa abbaa ardiif samii uumte guyyaa har'aa kana hireenuu kennite yaa Waaqayyoo akka obboleessa kiyya Dabalaa wajjin mari'annuuf waan nu gargaarteef ulfaadhu. Marii keenya garaachatti argan warra sagantaa kana dhagaaru gooftaa kiyya maatii isaanii eebbisi isaan waliin jiraadhu gurra sagantaa kana dhagahu hundumaayyuu yaa Waaqayyo ati eebbisu hubannoota kenniifi nu gargaaru nu waliin jiraadhu jees kadha maqaa gooftaa Yesuus Kiristoostiin ameen. Egaa Dabalaa mee akka gaafii duraatitti kasi gaafadhu akkuma jalqaba ibsutti yaale faaruu baay'ee babbareedaa hojjettaniittanii faarota sanniin argeera. Achiin duratti illee faaruu siidiin illee jiran baay'ee babbareedaa qabdaa. Mee akkamitti Dabalaan gara faaruu dhufe? Akkamitti gara faaruu dhufuu dandeette? Gara faaruu ani faarfannaa faarfachaa guddadhee. Mana keessatti dhagaan guddadhee yeroo haati koo faarsanii faaruu nu barsiisanii mana keessatti akkasumas immoo waldaa Adventistii keessatti guddadhee wanna ta'eefi yeroo umurii koo xiqqoo ture lafa saba iskuuliitti faarfachaa guddannee Pathfinders deemeera achi yeroo kwaarii keessas immoo junior kwaarii keessa achiis immoo guddachaa dhufnee C choir kan jedhamutti biyyattii keessatti tajaajilaa ture. So faaruun yeroo hundumaa anuma wajjiniin ture dhagaadhumanis faarfachaadhumanis yeroo mani dargaggummaa makorraa keessa immoo faaruma barreessaadhuma karaa kana karaa faaruu tajaajila baay'een jaalladha. Akkaan itti Waaqayyo wajjiniin akka itti haasa'u akka itti Waaqayyo natti haasa'u yeroo baay'ee karaa faaruu keessaanii baay'ee anaa fi walitti dhufeenya baay'ee guddaa qaba. So akkasumatti itti guddadhe faaruu irratti
wanna har'a kee har'uma jalqabetu hin ta'iniin jireenya koo keessatti akkaataa itti waaqayyo anaa wajjiniin dubbatu akkaataan itti waaqayyo wajjin dubbachaa ture karaa faaruudha baay'inaan. Ameen waaqayyo si haa eebbisu. Kitaaba qulqulluu irra maal jedha? Ka gammade haa faarsu jedha. Faarfachuun mallattoo gammachuu keessaa isa tokko. Jireenya keetti gammada jedhee amana. Sababiin illee ka gammade haa faarsu jedha waan ta'eef jechuudha. Mee yeroo akkamii walaloo barreessita? Walaloos akkamiin barreessita? Inni kun really yeroo baay'ee namoonni gaaffii kana nama gaafatu. Akkamumatti wanni kun walitti sii cuunfamee walitti dhufaas ni jedhu. Jalqaba faarfannaan maalii isa jedhu ilaaluuti dha. Kooriin isaa giddugalli isaa maalii isa jedhu wanti itti barreessitu suni jalqaba beeku sirreera. Maaliifi muuziqaa ati illee hin barreessitaa warra biyya lafaarra iddoo hundumaatti hin barreessu wanta ta'eef. Muuziqaan maalidhaa? Karaa ati it's a venue akkaataa itti waaqayyoo walii wajjiniin communicate goota akka itti waaqayyoo wajjiniin haasoftudha. Akkasumas immoo muuziqaanii just one of the most amazing thing karaa itti onnee namaa cabsanii lixanii namoota gara waaqayyootti sinis dhuunfaa kee gara waaqayyootti fidudha muuziqaanii. Utuu yeroo isaa nu ga'ee teenyaa soofnee music is way broader kanarra waan baay'ee bal'atudha. Ani dhugaadhuma sitti muudhaa fi amma faaruu kanan barreessa jedhee qalama fudhadhee gadi taa'ee hin barreessu. Borba faaruun barreessa jedhee. Tokkoffaa yeroo ani faaruu barreessu yaadni koo yaada kadhannaa keessa jiraachuutu isarra jira. Waaqayyo wajjin waan inni irratti haasa'u jiraachuutu irra konkolaataa konkolaachisaan jira ta'uu rafeen jira haa ta'uu ijoollee wajjin mana keessa taphachaa jira haa ta'uu there is momentii sana jira yeroo itti qaama kee keessatti sammuu kee keessatti ergaan wayiidha ati fiilii gootu. Yeroo sana yeroo baay'ee yeroon ergaa akkasii kana fiilii godhu ergaa sana nan barreessaa. Faaruun tokko faaruu sin beektan nama fakkeenyaa fi barreeffameedhuma YouTube irra jiru kan akka muuziqaattis qindaa'ee dhiyaatee jiru kan waldaa keessattis faarfatamu asii iddoo adda addaa waldaata keenya Adventistii Oromoo irratti faarfatamu yoo argite faaruun barreesse suni waggaa 10 faa waggaa 5 waggaa 7 dura barreeffamanii faa akka reefu faa kan gadi ba'anidha. So processing isaas long faaruu haaraa tokko yoo argitu nama sanaaf haaraadha nama sadhaguu kanaaf haaraadha malee faaruun sun akka inni itti barreeffamee miicamee saansurditee qulqullaa'eetti gadi dhufee yeroon isaa yeroo baay'ee yeroo dheeraa fudhata. Teessema waan barreessitee gadi baastu miti siin jechuu fedhe. Okay, baay'ee galatoom. So dubbii kan kee walii cuunfuu fi faaruu barreessa jettee gatteetteet yeroo fudhattee okay amma sa'aatiin kun sa'aatii faaruu barreessa jettee teetteen barreessitu jechuudha. Ana akkasitti taa'een barreessee hin beeku. Garuu muumentii jira. Yeroo ani fiilii godhaa jiru sana yeroo wanna sana faaruun tokko yaada kiyya keessa dhufee jira teennaani naannoo kwaayitii na barbaachisaa. Yeroo waan jeequmsa hin qabne and then baayibilii koo na barbaachisaa. And then I refer to it. Interneetiinis hin jiraa, telefoonnis hin jiraa, baayibilii kee banachuu hin dandeessa iddoo fedhetti. Lafa hojii taa'ee yeroon itti faarfannaa barreessee fixee beeku jira by the way. Maalidhaa karaa hojii sanaan wal qabatee waan inni tajaajilan kennaa jirurraa wal qabatee ta'uu wanna tokko wal qabatee ta'uu hafuurri wayii jiraa jechaadha kan yaada kee keessa faaruu sana fide kan sitti dubbataa jiru hin barreeffama hin kaa'ama yoo wanni sun waanuma qophaa'aa gadi ba'ee deemuu danda'udha ta'e yeroo sana iyyuu deemuu danda'a ta'a next week isaa fa'aa cheerchitti dhaga'uu danda'ama garuu al tokko akkasii miti yeroo dheeraa fa'aa baayibilii fa'aa keessa taa'een amma waggaa 2 boodeechi keessaa baasee faarfannaan suni waaqayyoon irratti kadhattee gadi ba'ee yookiin kwaarii faarfataa yookiin sooloosa ta'uu waldaa keessatti gadi ba'a akka worshiipittis kan faarfannu jira wanta ta'eef. Ameen waaqayyo si haa eebbisu kun ragaa baay'ummaa guddaa. Hafuurri qulqulluun yoo si masakkeetiin jedhee gaafuma hafuurri qulqulluun dhufee si masakke yeroon ati faaruu hojjettu yeroo san jechuu
waan tokko argadhe deebii kan kee keessaa namoota baay'ee hennaa baay'ee adventistoonni hafuura qulqulluu hin qabdanii namoonni baay'een kana dubbatan jiru. Nama tokko waliin dubbanneet hin jennu isin hafuuratti namantanii hafuura qulqulluu hin qabdanii naan jedhe. Abbaa ilmaa hafuura qulqulluu waaqa sadeen abbaa tokkotti na amanna akkamitti adventistoonni hafuura qulqulluu hin qabdan jettee amantaa jedheen. Kun gaafii saniif deebii hin ta'a jedhee amana. Asumaan jechaadha. Maafi yeroo hafuurri qulqulluun si masakketti faaruu san hojjetta waan ta'eef jechuun ragaa baay'ummaa guddaa. Kanaaf Waaqayyo si haa eebbisu. Namoonni tokko tokko akka isaan yaadaniitiin jedhan faaruu yoo naa barreessitu bakka amma faaruu barreessuu qaba. Faaruu barreessaadhaan na hin jeeqinaa jettee teettee walaloo barreessitan yaada. Kanaaf Waaqayyo si haa eebbisu. Shaakaltiin namaallee adda adda jedhee yaada. Akka itti Waaqayyo nama dubbatullee adda adda jedhee yaada. Kanaaf ekspiriiyaansii kennu qooduuf Waaqayyo si haa eebbisu. Faaruu kan kee keessaa tokko ka jaaladhu gargaaraa koo ka jedhu baay'ee jaaladha. Mee faaruu isa akkamiin barreessite? Qabiyyeen faaricha sanillee maal inni? Utuni nootii kolaalee ta'e illee nan beeka yeroo faaruun sun barreeffame faaruun suni really that song has been around for a long time. Yoo xinnaate waggaa 10 iyyuu taanatti fakkaata. Garuu waldaa keessatti gadi finneessi faarfachaa turre. Cheerchi keenya keessatti cheerchi Adventistii keessatti Minnesota Oromoo Adventistii keessatti faarfachaa turre. Faarfannaan suni ani faaroon illee baay'ee jaalladhudha. Namoonni baay'een illee baay'ee jaallatanidha. Akki faarfannaan sun itti jalqabu yoo ilaalte it's a kind of an intimate discussion Waaqayyo wajjiniin hiriyaa koo amanamaa fayyisaa koo jedhu barbaadee kanan si argu guyyaa rakkoo ati yeroo hundumaa akka Waaqayyo nu wajjiniin jiru akka Waaqayyo dhuunfaa isaa ta'ee kan dhuunfaa keetii ta'ee si gargaaru akkas bira jirudha faaruun suni kan dubbatachii booddee gargaaraa koo yoon kufe nan dhiistu darbattee nan gattuu jedha faarfannaan sun. So jireenya keenya keessatti wanna keessa deemnu qabna waan experience goonu qabna bu'aa baay'ee keessa darbina jireenya keenya keessatti. Kan fooniis haa ta'u, kan hafuuraas haa ta'u jechaadha. Yeroo baay'ee namoonni Waaqayyo jiraate maal rakkina kana keessatti nagalchaa rakkina akkasii na agarsiisaa jedha. Waaqayyo biyyi lafaarra rakkinni hin jiru siin hin jenne. Garuu yeroo rakkinni biyya lafaa jiru sun sitti dhufu ani si waliin hin jira ani gargaaraa keetii. Si bira hin jira sin dhiisuu jedha. So kanaafi Waaqayyo ani jireenya koo keessatti wanni ti argitu wanni ani jiru utuu Waaqayyoon jiru ta'eeti ani waan hin jiraadhu natti hin fakkaatu. Anaaf Waaqayyo baay'ee ani Waaqayyoon baay'een jaalladha. Tajaajila isaas baay'een jaalladha. Waaqayyo jireenya koo keessatti wanna baay'ee godhee karaa dheeraa ana wajjiniin deemee na deemsise. So kanaafi gargaaraa kun suni sanuma keessaa just a fraction a reflection ima sanadha gargaaraa kooni waanuma jedhudha. Ameen Waaqayyo si haa eebbisu boleessa kiyya dabalaa. Waaqayyo gargaaraa kenna. Faaruu sani an baay'ee jaaladha akka dhuunfaatitti. Waaqayyo gargaaraa kenna qofaallee osoo hin taane hiriyyaa kenna. Hiriyyaa qofaallee osoo hin taane hiriyyaa gatee si biraa hin deemne. Namoonni osuma waliin jiranii haalli adeemsa kan keetii yoo ittiin tollee yoo taane wanti sirraa fedhan yoo hin arganne si gatanii deeman. Garuu Waaqayyo hennaa hundumaayyuu si wajjin jira. Baay'ee faaruu kanaaf Waaqayyo si haa eebbisu faaruu baay'ee bareedaa onnee namaa tuqu. Kan namoonni hundumtinuu hennaa gargaarsa fedhan ittiin faarsuu danda'anii ittiin Waaqa galateeffachuu danda'an waan ta'eef jechuudha. Kanumaa walitti qabateetiin hennaa faaruu kan akka kiliippiitti illee hojjettaniittanii YouTube irrallee hin jira. Mee bu'aa bahiin kun akkam ture akkamitti kiliippiitti jijjiirutti yaaddan gara viidiyoo jechuu kiyya? Yeah, processing sai wanna baay'ee
bal'aadha akkaataa itti faaruu hojjettu kun. Utuu gara sana itti hin deeminiin dura jalqaba parpasii makee. Parpasii wanti ati godhuu barbaaddu kun maaliif godhuu ni barbaachisaa ta'e ergaan dabarsu jiraayi. Wanna jedhu waan baay'ee of keessaa qabatee jira. Achiitii erga wanna kana gaaffii deebisnee booddee Waaqayyoo maaliif kun yaaduma kun maaliif nu keessa bu'uunsaa barbaachisaa ta'e maal hojjechuu barbaade laata Waaqayyoo yeroo baay'ee jirroo kana duraan baay'ee carraa kana dabarsine hin hojjetin turre amma garuu maaliif hojjechuun nu barbaachise yeroon kun maaliif yeroo kaan caalmaatti iyyuu barbaachisaadha isa jedhu itti dhufe jalqaba. Wanni tokko wanni anaan keessa kootti yeroo baay'ee haala faaruu waldaa Adventistii keessa jiru yoo wal wajjinii wal qabachiisee inaaffaa guddaa keessa koo jira. Waaqayyoonis yeroo baay'ee irratti nan kadhadha. Inaaffaan kun yaa Waaqayyo akkamittiin yaada jiru waa'ee faaruu waldaa Adventistii keessa ilaalchisee tokkoffaa ilaalcha waldaa keessa jiru inni gara biraan immoo ilaalcha bakkeedhaas jiru. Waan baay'eetu jira akkaataa faaruu waldaa Adventistiitti ilaalamu ilaalchisee akkamitti gedderuu dandeenya utuma nama tokko nu ergitee nama tokko nu kaastee nama yaada kana cabsuu jedhee matuun ta'a ilaalu Isaayaas boqonnaa 6:8 keessatti Isaayaas jedhe sagalee eenyuun erguu eenyuun hin erga jedhu dhaga'ee anaan garbichi keessa hin jiraanne ergii jedhee. So now yeroon Waaqayyo wajjiniin haasa'u Waaqayyo bakkeedhaa teessee maal edda ati jirta miti hiriyoonni keessa wajjin jiru mini waldaa keessa baay'ee keenya jira kan waan baay'ee hojjechuu dandeenyu kan kennaa adda addaa qabnu jechaadha. So numtiin hojjechuu qabnaa kan jedhu ofii kootii murteesse. Hiriyoota koo wajjinillees waldaa keessa kan jiran wajjinillee namoota baay'ee walitti siqnee yeroo baay'ee walii wajjiniin tajaajillu keessumaa obboleessa koo Abdoo waggaa biyya kana dhufnee walii wajjiniin Waaqayyoon yeroo dheeraadhaaf walii wajjiniin faarfannee tajaajilla. Isaa wajjinis nan dubbadhee obboleettiin koo dureettiinis jirti faarfannaa isa duraa irratti gargaaraa koo irratti. Walii wajjiniin haasofnee kana goonee achii booddee yeruma murtaa'e booddee paandemikiin kun dhufe. Paandemikiin kun gaafa dhufu torbanitti tajaajilli waldaa keessa jiru intarneetiin qofaadhaan ta'e. So yoo argitee abbootiin keenya, haadholiin keenya, ijoolleen keenya manuma ta'anii waan intarneetirra jiru konsiiyumii godhu. Achumarra ta'anii kan keenya yoo jiraate hin dhaggeeffatu. Yoo hin jiru ta'es iddoo biraadhaa dhaggeeffatu. So wanni kun baay'ee inaaffaa guddaa keessa koo keessatti buusee kiliipii kana hojjechuun dirqama akka ta'es baay'ee natti dhaga'amee Waaqayyoos baay'ee jajjabina baay'ee naa kenne ture. Hiriyoota koo wajjiniin wal geenyee Waaqayyoon irratti kadhannee faarfannaa kanaa jalqaba filamee faarfannaa filamee qabiyyeen isaa laallee ergaan inni dabarsu laallee paastorii waldaa keenyaa illee yeroodhaa yerootti ani personally baay'ee waan isa jaalladhu isatti dhiyaadhu fi konsaltii nan godhaa. Advaayisii isaa sarraa nan fudhadhaa. Yaada kootti ibsaa inni illee baay'ee sappoortii na godhaa. Faarfannaa kana dhiyeessutti kaan jechaadha. Ati piroosesii isaa na gaafattee piroosesiin faarfannaadha. Barreeffamuu isaarraa walaloo fi yeedaloo isaa qophaa'urraa jalqabaa ergasii booddee istuudiyoo seenuutu irra jira achi keessatti rikardii ta'ee sagaleen itti hojjetamee muuziqaan itti hojjetamee qindaa'ee qophaa'a. Erga achi keessatti qindaa'ee qophaa'ee booddee immoo suur-sagaleen isaa yookiin viidiyoo akkamitti suur-sagalee akkamitti hojjechuun irra jira isa jedhu isarratti gadi baachaadha. Innaan yeroo baay'ee faarfannaa kiliipii hojjetamee gadi ba'u kuni baay'ee personaalii involvii godheenii hojjedha.
qabiyyee isaarratti ergaanni dabarsu maalii fi ofii kooti akka nama dhuunfaatti waan hojjedhu tun ta'iniin waldaa keessaa fakkii immeejii waldaa fudhatee gadi ba'a wanta ta'eef jechaadha. Akkamitti dhiyaachuutu irra jira. Gaayidlaayinsii qabdi waldaan keenya waa'ee faarfannaa irratti maadest wanta ta'e wanta namoota sin gufachiisne namoota caalmaadhumatti iyyuu maaliif faarfannaan kanadha wanta ta'eef onnee namootaa tuqee namootni gara waaqayyootti akka dhiyaatan akka waaqayyo wajjinaa isaan gochuudha wanta ta'eefi akka sana ta'utti waaqayyoon irratti kadhannee kunoo waaqayyo akkasitti nu eebbisee dhiyaatechaadha. Piroosesiin isaa baay'ee dheeraadha garuu gaafa dhufee harka keenya telefoona keenya irra ga'ee kilikii goonee dhaggeeffannu baay'ee salphaa fakkaata. Yaa dhugaa jette waaqayyo si haa eebbisu obboleessa kiyya Dabalaa. Hojii baay'ee bareedaa hojjetaattanii akka ittiin hojjettaniitiin jettanillee kun dadhabbii guddaa akka qabu argineerra. Sababii hojjettaniif illee nuufsiteedha waan baay'ee keessa deddeemnee tuttunne. Mee amma hojiin isin hojjetaattan kun baay'ee fakkeenya guddaa warroota hafaniif illee ta'a. Warroonni hafanoo yaadni kee maal inni maal gochuu qaban jettee yaadda? Yoo laalleetiin jenne faaronni Adventistii haalli ittiin asin dura bayaatiin turan kwaalitiin isaa baay'ee ka gabbu'ee viidiyoon isaa akka waraabbiin isaa baay'ee ka gabbu'ee maal ta'uu qaba jettee yaadda? Amma keessan kun kwaalitiin isaa baay'ee bareedaa akka isin hojjettaniitan baay'ee bareedaa akka itti isin organizii gootan baay'ee bareedaa. Haala kana muuxannoo kan irraa maal warroota kaawwanii qooduu dandeenya?